dargaggeessi ammaa maaliif dafeen fuudhu yookaan immoo namni ammaa maaliif dafeen fuudhu isa jedhu wal wajjin ilaalla. Namni ammaa sababni inni dafeen fuunee fi shamarrantu balleessaa qaba. Maaliif jaallata faana ciisaa faana ka'aa akka barbaadii godha shamarran. Maaliif fuudharee waan barbaadu bakkeettoo argataa jira. Keessumaa mucaa tokkotu maaliif hin fuutu abbee maal dulloomte hoo jennaan maal abbee fuudhee maalan godha bakkeettoo bayyanatiin nyaadha jedhe. Sheemiin nama qabdeessa. Bayyanatiin nyaadha de abbee. Ittiin kenniinaa ka bayyanaticha ittiin kenniinaa bakka bayyanaticha jalaa cufuudha. Dhuguman jedhamane dhiirri bayyanatii mi'eeffatee maal akkamittiin gara gaa'ilaatti agalure bayyanatii nyaata hoo bakkeerraa. Shamarran baay'een amma barri gaa'ila qoccufamee barri maali qoccufamee kennuu dhiisaa. Hin kenniinaa akkasin isin kennitan jennaan ikkoo maaliif fuudhure isaa bakka inni bakkeen ta'u. Dargaggeessi baay'een gaa'ila malee hafaa jira. Shamarri baay'een gaa'ila malee hafaa jira. Dhiirri baay'een otoo hin fuudhiin rifeensi irraa dhumaa jira. Shamarran baay'een otoo hin heerumiin rifeensi aarriin itti ba'aa jira. Kuni maalirraa dhufe? Kennuu irraa dhufe. Dhaabachuu qaba gaalalalli bakkeetti kennuu jedhamu sun dhaabachuu qaba. Yoo inni dhaabatu yoo ta'e akka ammaa kanatti sirna gaa'ilaa kan jedhamu nafa jechuudha. Amma waaqayyo isaanaa eebbisu namootuma tokko namoota daa'imuma barbaadantu gara gaa'ilaatti gala malee hin dhiisan immoo riqaan. Mucaan tokko immoo maal naan jedhe seetan gurbaan jedhe sakkanas dulloomeerannis maali abbee akkamittiin fuutuun jedheeni maal taate abbee qancarana gochuu barbaadde amma akkoo kichuu nyaannaame. Kichu obeegadhu malee obeegadhu kichu maa kichuutti citta obeegadhu dhugaan siin jedhama kokkolfaa yoo sitti misilaa siin galu am serious kichuutti hin citiin dhiisi kichu owwadhu bakka owwadhu hi'eed yeroo komiti jedhe an kanaaf hin geenye jedhe mimmee yeroo tokko hi'ii jedhaa laalaa hi'iin faayidaa qaba. Gara gaa'ilaatti sin galcha. Dhiirri utuma shamarran kunneen utuma walii galtanii ma jechuudha. Torbeema tokko owwattanii jechuudha. To'attanii torbeema tokko dhiira kuma tokko oltu torbee sana keessa fuudha. Kanaaf iyyuu of eeggadhaa shamarran keenya. Jedhaa bakka jedhaa ariifiidha gaariidha ulfinatti nama geessiti. Maal sinu manta kan ibadani nagaa kooti eessaden tani barumsa kana kan ati manta dibaddi gawaayin barnoota kunna yaatisaa jira ni jibbisiisee namoonni na dhiisuu jirta nagaa waa tokko kan si barbaade bitta baay'ee tokko jaalalli sirraa na qabee jira jechuun jira mitiire gaafuma waa'ee kee yaadu lafa kanatu naannaa yaada kanarratti maal jirta otoo wal jaallanne maaltu sitti dhaga'amame. Jechuun otuutti yaaddee gaariidha. Maaliif bitta ana ammaatitti shamarra tokko faanallee gaaffii jaalalaa gaafadheen beeku nama biraa jaalladheen beeku jaalalli immoo hamaadha. Ana akka tokko na gochaa jira bitta argansi jaalladhee. Sin jaalladhu. Nan jaalladhu miti dhiisika nama gaafadheen beeku sirraan jalqabe sayyuu. Si Batama si sodaadhu sitti dubbataa jira beektaa. Ansi ajaa'ibu nama biraa gaafadheen beeku tokko jedhee jechuun sirraa jalqabuu kooti beektaa jaalalli erga sirraa na qabee immoo bubbule'an jechuun har'a sitti himaa boroota sitti himaa toon jedhu yeroo narratti fudhate maaloo jechuun maal rakkoo qaba yoo na hubatte. Deemasi maal fakkaataa kun akkuma ofiitti nama jaalladhu sitti fakkaataa ni miimooriin liqimseera akka kan narare. Na diduu keetiire. Deemasi. Ka'u rakkoon qabu. Si kasi ajaa'ibu. Nama gaafadheen beeku ammaatti jechuun jira miti gaaffii manaa gootan jechuun nan sodaadhalleetti tokko jedhee masarratti jalqabuu kooti. Na hubattee otoo jaalala keenya kana jaalala na keessatti biqilee akka abiddaa gubaa jiru kana otoo wal faana kunuunsinee maal sitti fakkaata. Ni lubbuu tole jedhi qaamaale. Tole rakkoon qotu. Na jaallattee siin ta'e. Maal? Deemuu dandeenya mini. Dhugaa jettaa akkatti dhiyeessu. Anarraa hiriyaa koo fudhattee deemte ana jaallataara ana gaafataa ture bitaa tirkoo sana. Indinne moo atamma indinne moo?
Ati ditte nanna ishee jaallattee maartaa kan sin jaalladha miti sin nama tokko gaafa jemme kun jenneen Inna geessuma gurri koo na ati na jaallattee turte kottu kakkas taana maal taate beektu gaagartuu narratti jaalattaati ana jaalatte miti na gaafatee ture anas na gaafatee ture ati na gaafanne maanis ni walii galaa kaanee maaloodha ana jaalatte bar maal garreeti yeroo meeqasittaasee sijja maal taate ati yeroo meeqasittaasee maal galchara anas na jaaladha bar argaa turte miti akka na gaafataa ture dhageessee tamti bakka na jaallachi kan kiyyan argamu miti kan kiitti argama miti hiriyaa keessan ati saate sintaate lamaan keessan ati gaafataa jiru lamaan keessan akka lamaan keessan Wayyo narratti wallalanii sadan saaniyyuu yaa rabbi narratti wallolchiiste qobaana beekaajoo sadii gaafadhe shamarri tokko heerumuuf maal gochuu qabdi kan jedhu wal wajjiniin ilaalla innis immoo inni tokko faa serious jedha mata dureen isaa serious bakka shamarri tokko serious yoo taate abbaa manaa gaarii argachuu dandeessa amma shamarran baay'een serious miti bakka isa kana faanas tolasaa faanas badhaasaa faanas gamteessaa faanas lammeessaa faanas hin ta'u gaala isa kana sirreessuu qabu gaala booddee gaa'ila gochufame heerumuun didee jechuu dura dhiira waanan ta'eef waan dhiirri barbaadu tokko sittan hima dursitee waan kana yoo goote garuu heerumuu dandeessa daftee amma fakkeenyaaf abbaa barbaadetti kolfita abbaa barbaade faan akka barbaade taataanaan dhiirri baay'een si gaafachuu danda'a garuu sin fuudhu garuu maaliifi gati fuulli kee abbaa nama hundumaaf ifaa gadi ta'eef dhufee waan ta'e si biraa fayyadamee deebi'uu barbaada gaala beekta gaa faayidaa sana immoo waan ta'e fayyadamee deebi'uu barbaada malee ishee faana gaa'ila naabbadha jedhee si biran dhufu. Shamara tokko serious ta'uu qabdi heerumuu barbaadda taanaan serious bakka nyaara kee dhiirri baruun qabu garaa kee namni baruun qabu dhiirri tokko si gaafatee maaf yookaan bareedinaan mo'amtee ta'a yookaan maallaqaan mo'amtee ta'a yookaan aangoo isaatiin mo'amtee ta'a hin beekamu daftee tolen jedhiin rakkisuuni jaalala dhugaa fi jaalala sobaa akkasi jaallatee dhufeeyyuu rakkisuu keerraa adda baafatta inni akkanumatti dhufe salphaamatti shinaa itti deemnee dhufe ofumaam akkanumatti inni dhufe yeroo masana deebi'ee gala siluma usi jaallatee dhufe miti gadi ta'eef namni garuu kennaa kee ta'eef namni waaqayyo sii kenne garuu otoo akkam rakkistee si biraan deebi'u hamma gaafate tole jettuutti jaalalli inni sii qabu gadi hin hir'atu. Kanaaf egaa shamarran keenya maal gochuu qabdu isa abbaa barbaadan faana fuula keessan bantanii ilkaan keessan bantanii abbaa barbaadan faana wawwachaa deemtan sana dhiisuu qabdu gaa yeruma barbaaddu taanaan mucaa tokkotu jira beektaa intala tokko jaallate inni isaa hin jaallata innis maalaabee atoo konkolaataa magoote kophee magoote shamarran namaa kanarraa kanatti dabarta akkami waansaa maaliif jedhee gaafannaan akkas jedhe maal abbee isheenoo anuu erganitti qeen bara isa kana faana sin kolfiti maal goota waan jedhe immoo maal akka obbolummaadha itti haati manaa koo hunda faana obboleessa taatee dhumte ani obboleessa isheetiinan soddaa jedhamoo warra bakkeetiinan soddaa'edha rakkate amma mucaan kun soddaasaa baay'ate dhiisaa kaas abbaa barbaaddan faana kolfitanii akka barbaaddan taatan sana dhiisaa of eeggadhaa serious ta'a rakkisaa gaafa sin gaafatu dhiirri tokko immoo inni kun mana sinitti ijaara heerumuu barbaadda taanaan kana godhu inni guddaan heeruma kan fidu amala keetu akkati heerumtu si godhu otoo amala hin qabaatiin waaqayyo balbala gaa'ilaa natti cufeette waaqayyoon hin komatiin balleessaan koo maali ani karaa sirriirra hin jiraa har'a bara dargaggummaa keetti gatii ati bareedduuf
dhiirri baay'een si faana deemuu danda'a. Garuu dhiironni baay'een si gaafatanii fi dhiironni baay'een si duukaa bu'an si fuudhuu fi laata. Hin beeku. Inni biraawo. Wanti ati heerumuu wanta ati gochuu qabdu dafteetti hin kennin isa sana. Yoo dandeesse hamma gaa'ila boodaatti jabaadhu. Yoo dandeesse. Yoo kennuun dirqama ta'e garuu dafteetti hin kennin. Turi. Rakkisi. Owwan. Seenaa dhugaa tokko isinitti himi. Dhugumas ma dhugaati kun. Sosobaas miti. Ijoollee tokkotu dubbatamanii booddee jarri kuni dhiirri dubbatee qalabatii isaan godhate dhufee warratti hime. Erga dubbatamanii booddee jechuudha. Dubbatamneerra hoo kaadhimamneerra hoo jedhaniitu warra isaan dubbate sana bira lama ta'aniitu torbeedhaan daabboo fudhatanii gilgilii fudhatanii lallaasaa fudhatanii torbeedhaan eessa jiru isaan? Namicha isa isaan dubbate sun ijoolleen isaan dubbatan sun yeroo isaan inni tokko hojjetaa mootummaati inni tokko daldalaadha. Isaan bira dhaqu torbeedhaan dhaqanii guyyaa 2-3 bira bulanii dhufu. Achi booddee naannoo waggaa tokko erga akkas godhanii jarri sun hin dhiisanii shamarran kana lamaan isaaniitiin. Maaliif dhiisanii? Har'as boris dhaqanii maal godhani? Itti kennanii hin quufe bakkeen hin quufe. Isa jedhedha amma jedhutti nyaate bakkeen. Hin ta'u gaalala manni kun maal godha? Hunkaan jaalallee kee miti nama si kaadhimmate irraayyuu adda si baasa deddeebitee kennuun akka argite kennuun. Yoo ati diddee yoo taate dhiirri tokko isheen baay'ee na rakkisti anumaan yoo akka argitetti natti hin kennitu. Akka arga walii kennuun erga wal fuudhanii boodadha. Erga mana tokkotti galanii boodadha. Hin ta'u bakka. Hin ta'u. Akka argitan hin kennina. Kaadhima keessan isa qalabatii isinitti godhatetti iyyuu akka argitan hin kennina. Qusadhaa wantitti qusadhaa. Isheen mana namatti ijaarte la. Mana namatti ijaarti. Isheen irraa of eeggadhaa. Darbee immoo maalidha? Jaalallee ma keessan qaaneffadhaa gaafa bira dhaqxan. Qaaneffadhaa. Ijatti hin bobaasiina. Yoo qaanoftan gaariidha. Dhiirri maal nama qaanofti jedhu. Naanuu baay'ee na qaanofti. Ijatti hin bobaasiin abbee akka nama liqii irraa qabu. Ijatti hin bobaasiin dhaqxe sossodaadha. Lafa ilaali. Haannannatu. Jettee ija keessa laaltee dhiirraa kutuu geessu. Hin ta'u. Hin ta'u. Kanaaf iyyuu jaalallee kee sodaachuu qabda. Inni biraa safuu eegi. Safuu eegi. Amantii kamiyyuu ta'e ortodoksii ta'e pirootestaantii ta'e musliima ta'e nama waaqayyoon sodaatu ta'e. Nama waaqayyoon sodaatu ta'e. Nama waaqayyoon sodaatutu cubbuu sodaata. Waan hin taane sodaata. Kanaaf iyyuu lafa amantii kee irratti cimtuu ta'e safuu Oromoo eegi. Uffannaa kee irratti safuu eegi. Dubbannaa kee irratti safuu eegi. Safuun eegdu taanaan dubbannaan kee safuun eegdu taanaan uffannaan kee safuun eegdu taanaan dhiirri fuudhaaf sin barbaadu. Jala mureensitti. Qullaaqii abbaa barbaade ilaalaa oola maaliif si fuudhare? Qullaanaadha manaasaa dhokachuu qaba. Abbaan barbaade qullaaqii ilaalee bakkeetti dharraasee baheera taanaan keessumaa sarbaa keessan harma keessan akka argitan hin mul'isiina. Bakkitti kabaja qaba. Arra'uu qaba namni gaa arguu isa. Yoo man harma ishee argadee arra'uu qaba. Yoo man sarbaa ishee argadee arra'uu qaba.
hin dharraasistu taanaan ilaalee quufe taanaan bakkeetti hin dharraane taanaan manatti ol si galchuun barbaadu la barandaa gaditti si hambisuu barbaadu. Ati immoo nama ol seenuu qabda sareedhaa bakkeetti haftaayi. Kun of eeggannoon ati ofii gootu irratti kan dhufudha jechuudha. Dargaggeessa waan taateef dargaggeetti waan taateef an keessaa baasee sitti hima. Keessaa baasee sitti hima obboleetti manni akkasitti ijaaramuun barbaada. Kanaaf iyyuu shamarran keenya gorsa biraatiin wal agarraa har'aaf gorsitti kana tooppikii kana sada yoo fayyadamtan isin gaa abbaa argitan faana kolfuu dhiisu jaalallee keessanitti iyyuu akka barbaaddan waan sana kennuu dhiisu safuu eeguu waaqayyoon sodaachuu kuni arfan har'aaf nu gaa sheer walii godhaa shamarran wal gorsaa shamarri baay'een gaa'ila malee hafaa jirti.